Buutonni Komishinii Marii Biyyaalessaa Itoophiyaa naannoo Amaaraa bakka bu'an kaleessa marii biyyaalessaa irratti mormii kaasuudhaan galmooltajjii dhiisanii bahuuf yaalii taasisan guyyaarraa himata Komishinii Marii Biyyaalessaa irratti dhiyeessanii jiraachuun dhaga'ame. Bakka buutonni kunis dhimma magaalaa Finfinnee irratti hirmaattota marii biyyaalessaa Finfinneen magaalaa guddoo Oromiyaa akka taatu murteessan harkaan reebuun galmooltajjii jeeqaa turuunis himame. Paartiin sosochii uummata Amaaraa ABN adeemsa marii biyyaalessaa keessatti gochi seeraan alummaa dhiibbaa qaama birootirraa dhufe komishiniin ibsa baasuun akka beeksisu gaafachuun dhaga'ame. Paartiin tun magaalaa Finfinnee mormaa turuun mootummaa federaalaa loogii hojjechuun Finfinnee Oromiyaaf akka murtooytu dhiibbaa godhaa ture jechuudhaan himataa turuun ni yaadatama. አደረጃጀት ወለጋ ፋኖ ቢዛሞ በሚል መደራጀት Qondaaltonni faannoo Amaaraa zamanee kaaseen hoogganaman obbo Jawaar Mohaammed wajjin waldhabdee keessa galanii jiraachuu beeksisan. Obbo Jawaar Mohaammed maqaa balleessiif garee teenyaa akka dhaabu jechuudhaan Jawaar akeekkachiisuun ibsame. Bal'inaan dhiyeessina. Dooniin alaabaa biyya Eertiraa qabdu saamtota galaanaatiin fudhatamuun dhaga'ame. Dooniin tun boba'aa Iraan fe'attee gara poortii Suudaanitti imalaa jirtu saamtota galaanaa kan qawwee qabaniin fudhatamuun ibsame. Daawwattoota fi hordoftoota lammii miidiyaa nageenyi keenya bakka jirtan maratti isin dhaqqabu guyyaan irraa hagayya 22 bara 2026 kanneen amma isin dhageessifne hangafoota oduu lammii miidiyaati amma bal'ina oduu isinitti እናጠናቅቀው ይህ ታላቅ ጉባኤ በሀገራችን የፖለቲካና የማህበራዊ ታሪክ ውስጥ Hirmaattonni marii biyyaalessaa Itoophiyaa naannoo Amaaraa bakka bu'uun hirmaachaa turan kaleessa komii cimaa dhiyeessuun adeemsicha keessatti hanqinoonni gurguddoo mudatan ibsuudhaan kunis dhalootaaf ragaa akka ta'uuf galmee komii fi diddaa dhiyaate kun mallattoo hirmaattota hedduun kan deeggarame ta'uu odeeffannoon dhaga'amte. Komii hirmaattonni dhiyeessan kana keessatti komishinii marii biyyaalessaa Itoophiyaa gahee irraa eegamu bifa walabummaa qabuun ibsuudhaan kallattiidhaan ejjennoo fi dantaa qaamota siyaasaa tarkaanfachiisuuf hojjechaa ture jechuudhaan himataa fi qeeqa komishinii marii biyyaalessaa irratti dhiyeessanii jiraachuun ibsame. Hirmaattonni komishinii marii biyyaalessaa Itoophiyaa naannoo Amaaraa bakka bu'an dhimma magaalaa Finfinnee irratti galma keessatti hirmaattota komishinii marii biyyaalessaa Finfinnee Oromiyaaf murtootu ja'an harkaan reebuun jeequmsa kaasaa turuun ni yaadatama. Komii isaanii tanaan ammoo adeemsa marii kanis dhiibbaa jiddu seentummaa qaamota alaa jira jechuudhaan ibsaniiti jiran. Hirmaattonni marii biyyaalessaa himata dhiyeessan kunneen adeemsii fi mariin biyyaalessaa tun akka isaan fedhanitti odoo hin taane dhiibbaa qaamota alaa yookaan dhiibbaa garee siyaasaa tokkoon kan murtoote jechuudhaan komii isaanii komishinii marii biyyaalessaa Itoophiyaatti dhiyeessuun dhaga'ame. Gareen tun dhimma magaalaa Finfinnee irratti mormii guddaa qabaachuu ibsuudhaan komishinii marii biyyaalessaa loogii qaama tokko hojjeta jechuudhaan ibsaniiti jiran. Haaluma kanaan pirezidaantii mootummaa naannoo Amaaraa obbo Araggaa Kabbadaa murtii magaalaa Finfinnee irratti dabarte ilaalchise pirezidaantonni naannolee Itoophiyaa marti Finfinnee magaalaa guddoo Oromiyaa akka taatu ja'anii ibsuun isaanii gartuu siyaasaa tokko kan deeggaran fakkaataa jechuudhaan kanaanis loogii jechuudhaan ibsee turuun ni yaadatama. Bakka Kabbadaa Araggaa mormii cimaa kan kaase hoggaa ta'u deeggartootaa fi hirmaattonni marii biyyaalessaa Itoophiyaa pirezidaantota mootummaa naannolee Itoophiyaa kanneen Finfinnee magaalaa Oromiyaa akka taatu dubbatan irratti harkaan reebuudhaan galma guutuu jeeqanii jiraachuun ibsame. Hirmaattonni komishinii marii biyyaalessaa naannoo Amaaraa bakka bu'an kun guyyaa irraa himata dhiyeessaniin komishinii marii biyyaalessaa dhimma isaanii karaa haqummaa qabuun akka ilaaluu fi qaama jiddu seentummaa alaarraa bilisa ta'een akka ibsa baasaniis gaafatanii jiraachuun ibsame. Paartiin sosochii uummata Amaaraa ABN adeemsa marii biyyaalessaa keessatti gocha seeraan alummaa dhiibbaa qaama birootirraa dhufe komishinii marii biyyaalessaa uummataaf ifa akka godhu gaafachuun dhaga'ame. Paartiin sosochii biyyoolessaa Amaaraa yeroo xumura adeemsa marii biyyaalessaa irratti sarbamiinsa seeraa jiddu seentummaa loogii fi ajandaa duubaa irratti mormiin cimaan akka qabus ibseeti jira. Ibsi ABN baase kun qondaaltota mootummaa olaanoo miseensota komishinichaa muraasnii fi qindeessitoonni dabalatee paartileen adeemsa kana loogii malee hoogganuudhaaf imaanaa itti kennameefatti loogii fi adeemsa kana jeequuf shira xaxaa akka turanis ibseeti jira. Ajandaawwan 8 hundarratti murteewwan marii taasifamaa turte ergafatee dubbifamaniin booda komishinariin tokko ajandaa yaa'ichaa hin qoratamnee fi isaa hin beekamne fidee hirmaattonni hedduun waltajjiirraa akka ba'an paartiin kun beeksiseeti jira. Sochiin tun adeemsa marii tanaaf hayyama guutuu kan kennu hoggaa ta'u komishinichi waa'ee jiddu seentummaa seera dhalaa ka'umsa ajandaa dabalataa fi gocha komishinaraa ejjennoo loogii tarkaanfachiisee uummataaf ifa taasisuu akka qabu paartiin ABN komishinii marii biyyaalessaa gaafachuun ibsame. Paartiin ABN itti dabaluun akka jeetti rakkoo siyaasa Itoophiyaa keessatti mariin karaa nagaa filannoo qofa ta'uu akka amanu ibsuudhaan ajandaawwan 8 konferensicha irratti mari'atamee fi kanaan dura uummataaf ifa hin taane qofa beekamtiin akka hin kennamnes ibseeti jira. Humni faannoo Amaaraa hooggansa zamana kaaseen durfamu ibsa guyyaa kaleessaa baaseen obbo Jawaar Mohaammed garee humna waraanaa keenyaa kan waraana biizaammoo faannoo Wallaggaa hidhatee socho'aa jiru maqaa xureessee jechuudhaan kumachuun dhaga'ame. Ibsi faannoo Amaaraa obbo Jawaar Mohaammed irratti baaftettuun obbo Jawaar Mohaammed humna faannoo kan Wallagga ba'aa Anagiddaa Ayyaanaa Horroo Guduruu fi bakkeewwan garaagaraa keessa socho'an irratti hooggansa olaanaa faannootiin hoogganamaa akka jiru doo beeku akka waan mootummaan hoogganuu fi faayinaansiidhaan deeggaramutti ololaa faayidaa dhuunfaa isaatiif maqaa nutti maxxansee jechuudhaan himatan.
Gama biraatiin gareen simdoo kan pirezidaantii Eertiraa Isaayyaas Afwerqiitiin durfamuu fi Dabratsiyoon Gabra Mikaa'el wajjin ta'uun hoogganaa faannoo olaanaa dabalatee jilisa Masriirraa gara Eertiraatti maluun Asmaratti walgahii taasisaa jiraachuun dhaga'ame. Guyyaa lama dura obbo Jawaar Mohaammed barruu afaan Amaaraa karaa fuula Feesbuukii isaatiin maxxanseen humni faannoo Wallagga keessa sossooquun hoogganaa olaanaa Zamaan Kaaseen hoogganama doon taane humna kana mootummaa badhaadhinaatu hundeessee akkasumallee mootummaatu faayinaansiin deeggaraa jechuudhaan barreessee hordofuun faannoon obbo Jawaar Mohaammed maqaa balleessii waraana isaanii akka dhaabu akeekkachiisuun dhaga'ame. Gareen faannoo Amaaraa gama Wallaggaatiin waggootaaf namoota qulqulluu dugugaa turte tun yeroo ammaas jibba eenyummaa irratti hundaa'uun dugugaa sanyii raawwatteef itti gaafatamummaa fudhachuu akka qabdu obbo Jawaar Mohaammed katabee turuun ni yaadatama. Kana malees obbo Jawaar barruu isaa tana maleellee gaaffii deebii miidiyaa wajjin taasiseen akka jetti humnoonni finxaalii faannoo tanaa fi humni waraana bilisummaa Oromoo akka walitti hin buune dhaamuudhaan waraanni bilisummaa Oromoo humna kanaan akka lollee ergaa dabarsuun ni yaadatama. Sababni isaa gareen tun mootummaan hunduu itti waan ta'eef waboon humnoota kanarraa akka fagaatan dubbatamee turuun ni yaadatama. Waan uummanni keenya jedhu waboon dhaqee maaliif irraan dhoorgine maal nonsense dogongora guddaadha miidhaa guddaadha. Ani gorsi ani ijoollee waboo sanaaf himu ittiin dhiyaatina. An akka kiyyatti milishoota qeetii dooniin boba'aa alaabaa Eertiraa siibuu wa'an tan dheerinni isii meetira 177 qabxii 9 fi bal'inni isii meetira 28 taatu saamtota galaanaatiin fudhatamuun dhaga'ame. Dooniin tun hagayya gaafa hagayya 10 bara 2026 buufata doonii Shiinaas Ooqaa Oomaan irraa ka'uudhaan deemaa kan turte waggaa ta'u gara buufata Suudaan imalaa odoo jirtu saamtonni galaanaa doonii tana butanii jiraachuu ragaan tiraafika galaanaa Maritime Traffic jedhamu beeksiseeti jira. Dooniin tun hagayya 10 bara 2026 Oomaan irraa ka'uun hagayya 30 bara 2026 torban dhufu poortii Suudaan ga'uuf kan karoorfate ta'ulleen ibsameeti jira. Haa ta'uuti malee jimmata kaleessaa hagayya 20 takka bara 2026 qarqara galaana Yaman irraa odoo deemaa jirtu taateen hin eegamne doonii kana mudatee jiraachuu Maariiniin Tiraafik ibseeti jira. Galoo galaana Adan keessatti saamtonni galaanaa meeshaa waraanaa qaban doonii kanaa fi hojjettoota isii 20 butanii jiraachuulleen ibsame. Ergamni farra doonii gamtaa Awurooppaa galaana Hindii keessa jiru akka jeetti namoonni qawwee qaban 6 taankara kana to'atanii jiraachuu fi namoonni qawwee qaban kunneen doonii kana butanii gara buufata Yamanii Mukaalurraa fagaatee kan yaabbatan ta'ulleen ibsameeti jira. Saamtonni kunneen isaan gara Somaaliyaa deemaa akka jiran kan himame waggaa ta'u taankara siibuu waan kana alaabaa Eertiraa qabdu abbaan doonii kanaa ifatti kan hin beekamnee fi dooniin tun bobaa Iraan fe'attee deemaa akka turtes addeeffameeti jira. ጭምር ፈልጋለሁ። አመሰግናለሁ። አስረስ ሁለት በተለይ ስፔሲፊክ የሆኑ ጉዳዮች አሉ። ጀዋር ትላንት አንደኛው ድርጅታችሁን በተመለከተ፣ ሁለተኛው ደግሞ አንተን በተመለከተ። ድርጅታችሁን በተመለከተ daawwattoota hordoftoota Lammii Miidiyaa irraa oduun yeroo kanaaf qabnu kan gammachiisan biraan gahaa turre turtii gaarii.